Akkamittiin gara sirbaatti dhufuu dandeesse? Shabbar zeenaannat hojjete yeedaloo saayii. Yeedaloo immoo erga dandeesse walaloon namarra rakkisu akkamittiin yaada? Sana booda kanan hojjedhe gaa kiliipii 200 ol hin taate ilmaama siin jedhee. Kiliipii 200 ol. Sanaa ol hin taate ilmaamaanii. Sirbaaf shubbisaan alasii ogummaa tokko qabda. Yeroon olompikii ilaaluu kana isaaf yeroo ilaalu gaafa isaan fiiganii naan bari'u lafti barii miira isaan fiigan sanaan bahee fiiguudha. Goomastraa fi kumkummeen tokko amma Wallaggatti akka akkas jedhu gaa kiyyaa jedhu kan fa'a. Cidha du'aan booddee jedhu tokkotu jira. Cidha du'aan booddee jechuun jireenyaatti waan sii gochuu qabu dhiiseeti gaafa ati lubbuun dabarte saaxinii biyya keessa hin jirre sii bita. Warra amma yuutuubii irra taa'ee uummata keenya irratti dhagaa guuraa oolu kana abbootii qabeenyaa isaaniitu ispoonsora godha. Xiqqoo kan natti cimu amma Wallaggi kun ifaanti. Uffata daaree dheebodhee agabee ani lubbuu dhabe fira gaafas na jibbee areera galaanaa qooduu dhabe muuxa kamiitu garaa naaffisee har'a boonsiseedha. Dhaloota dibbeetu baay'ata. Dibbee rukuchiifachuu dhiistee waan godhamuu qabu sana gochuu. Lama sadii. Jedhan jedharsu. Kan keenya si jala taa'ee gufuu sitti ta'a. Gufuu si jala kaasuun godhu qabu gufuu sitti ta'a. Guddinni kee maal fakkaata? Ijoollee baadiyyaati moo magaalaa? Asii naannoo Carqoos jedhamu akka biratti guddadhee. Warra soddaa kootiiti gaa. Shubbisa keessatti ta'u aartii keessatti mudannoo maaltu si mudate? Ani immoo uumama kootiin hidhiin koo kun gabaabduudha beektaa. Dur shubbisaa jiru surreen irraa gadi. Hidhattee irraa gaa gootee galtaaf. Show.